gaazexanyaan Tigraay qawwee isaa lafa kaa'eetiniin qabsotti seede namni jalqaba gaazexanyaa sana farsaa ture isini miidiyaa Oromoo hunda jechuudha. Waraana adda bilisummaa Oromoo dargaggeeyyan Oromoo akka Doktor Kamaal Heboo qarree kumaatama ka ijoolleen bifaan beeknu kumaatamaan bosona seenee waraana adda bilisummaa Oromootiin dabalame miidiyaan Oromoo maan gabaafne waa'ee waraana adda bilisummaa Oromoo maan dubbanne maali eebiin jidduu kana jiru maali rakkoon jidduu kana jiru wayyaaneen bar lola Tigraay dalaydu guyyarraa injifannoo isaa himaa turtee bar hamilee itti horaa turtee bar waan hinjirre jettee kana godhaa turtee bar gabaasaa turtee bar ummatatti hamilee horaa turtee bar har'a isin yoo kanan goone siyaasa maalii beeytan siyaasni isin beeytan kami yoo waa'ee waraana adda bilisummaa Oromoon gabaafne miidiyaa sagalee maalii jedhu tokkotu waa'ee woboo gabaasa maa yoo gabaaftan isiniif bosona jiraa bar isiniif roobaan aduun jenne qorran jenne nyaatuun dhugu bosona jiraa bar isin ammoo miidiyaa irra teettanii waa'ee waraana adda bilisummaa Oromoo gabaasuu diddan ijoollee lafaa dhufaa jirtu taqabsoo dabalamtu dhayxee bosona seentu hin gabaastan hamilee ittiin kennitan kuni fakkeenya gaarii jettaniitiniin isin keessaa nama meeqatu amma lapheen keessan sibiila nama meeqatu isin keessaa akka Doktor Kamaal kanatti akka Kamaal Heboo kanatti bosona seenuu danda'a saba isaatiif jecha hafarsuu keessaa sila arboo shiriinsaa dabarsuu qabda ture osoo dhugaa qabsoo irra jiraattanii warri miidiyaa OMN dabalatee gubbaa kaasee aga jalaatitti miidiyaan Oromoo kamuyyuu osoo dhugaa bilisummaa Oromoo hawaa jiraattanii silaa namaarra Oromoodhaaf lubbuu fi qabsiisee kunoo fakkeenya sii ta'e Oromoo ani afaan qofaanii miti gubata kiyya karaa kaaliin baadha jedhee dhaqee bosona seene kana akkuma gaafa ka wayyaanee hafarsaa turtan sanitti silaa qeerroo fi qarree Oromoo qabsoo dabalamte tana hafarsuudha qabdan hin goone kijibdoota isin namni qabsoo Oromoo akka galman geenne hin barbaaddan waa'ee woboon dubbattan dargaggeessa dhufeetiin qabsoo dabalamuun dubbattan Oromoon rafe Oromoo dammaqee maan gabaasne ka dammaqee bosona seenaa jiru kun ilma namaatii bar gaafa ati kan akka gaariitti hafarsitee bu'aa isaa buuste kabira itti dabalamaa bar yoo ati waan sanii akka waan takka waan jirreetti ukkaamsite maaltu si dhagaa yoo takkatu saba Tigraay keessaa nam tokko gaazexanyaa wayii yookaan namnummaa wayii dhaqee bosona seene bakka waa'ee isaa namni akka Oromooti gabaasu hin jiru hayyuun Oromoo hoo tokkochi Oromoo keessaa gabbeeyoo bosona seene cim dhadhaa ibidda bu'e bayxee saabatte martisi ummata akkanaatis sirreeffadha isin qeequu hin dhiifnu haga keessanillee hin beeynu garuu tanuu mul'atte isiniin jenna beekumsaa fi miti namni kan wanamaan jedhu hamilee namatti horuu isinirra jira anarra yoo isin keessaa ka'ee bosona seene hidhadhee yoo an xaqxaq jedhee qabsotti seene na jabeessuu qabda lubbuu kiyya qabsiisee seenee bar bosonaan ati saniin goota xayyii miidiyaan gabaasummaa si ulfaate yookaan Oromoo qabsaayi Oromoon rafe Oromoon akkas ta'e maarree ka gadi bahee qabatamaan sitti argisiiseetiniin ummata qabsotti waamaa jiru miidiyaa irra baaftee sila achi hafarsitee as hafarsite nu warra feesbuukaattu sin caalee jechuudha. Waan biraallee dadhabnu porofaayilii irra kaa'annee jirra. Dhiirummaa isaa itti amannee, gootummaa isaa itti amannee, jegnummaa isaa itti amannee waan biraallee akka keessanillee miidiyaa qabaachuu baannu porofaayilii irra kaa'annee jirra. Sinigalee warra miidiyaa. Akka keessanis miidiyaa qabaachuu baannu jabooma isaa, jegnummaa isaa, gootummaa isaa argisiisuudhaaf porofaayilii irra kaa'annee jirra. Gadhee porofaayilii irra kaa'annu nuti. Sinigalee gootatu goota faarsa dhiira. Dhiira kami har'a ka Oromoo jedhee lubbuu fi qabsiisee bosona seenu. Namni bosona seenu kun dansiif bosona seenu si fakkaata. Taphaaf bosona seenu si fakkaata. Lubbuu isaa guyyaa fuudhamti. Yoo nyaatame yoo jiraadde uummata kiyyaaf hin taaggalee achi dhaqe. Ati ammoo Oromoon hin waamta hin gabaastu. Wayyaanee yoo takkatu wayyaanee keessaa nam tokko waa ta'u marti isii shafoodhan miidiyaan Oromoo kasan hin gabaafne hin jiru. Uummata akkamiitis kanniintu bilisummaa soqa. Gabaasa achi. Waa'ee waraana adda bilisummaa Oromoo injifannoo woboo galgala ganama gabaasuu isinirra jira. Maa yoo gabaaftan? Galgala ganama yoo mataa gadi cufate hoo satalaayitii miti bakka fedhanii naa baasan Oromootu deebisaa bar. Satalaayitii sirra cufanii himi addunyaatti himi waraanni kun waraana shiftaa miti waraana ummataati. Tigraay waraana isaa gabaasaa jira. Ati waraana kee maaltu gabaasuu si dhoorge? Yoo cufuu miti miidiyaa kee mataa gad cufan ummata kanatu deebisa. Har'a ummanni Oromoo fakkeessaa isin fakkeessitan qabsoo karaa nagaa kana quban qabu. Waraana adda bilisummaa Oromoo gabaasuun dirqama keessani amma booda jaalattanii osoo hin taane. Gabaasaa yoo gabaafta yoo dhugaa qabsootti jiraatta yookaan ammallee cal'istaniitumaan ijoollee Oromoo sa'aatii kanatti dargaggeessa meeqa ka isin akkanatti jaambeeytan wobot dabalamee argaa jirtan maaf hin gabaafne? Maaf hin gabaafne? Oromiyaa OMN dabalatee miidiyaa Oromoo kamuyyuu ummata isaattuu bira dhaabata. Miidiyaa gad aanaa fakkeenyaaf shubboo miidiyaa irraa ol kaasee